Hordoftoota daawwattoota keenya kabajamoo bakka jirtanitti nageenya keenya isin haa qaqqabu jechaa qophii fayyaa keenya irraatiin wantoota gurguddoo 6 kalee keenya miidhan irratti qopheeffanne isin biraan keenya agaa xumuraa sagantaa keenyaatti waliin turan afeerraa keenya warreen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu gargaara. Akkasuma immoo karaa toora Facebook keenya Arakkiloo Deelii akkasuma YouTube keenya Arakkiloo Deelii marsariitiilee garaagaraa irratti nu argachuu dandeessu. Addunyaa keenya irratti yeroo ammaa dhukkubni baay'ee yaaddessaa fi namoota hedduu miidhaa jiran keessaa inni tokko dhukkuba kaleeti. Dhibee kaleen qabamanii yaalamuun gatiin isaa qaala'aa yookiin immoo mi'aa waan ta'eef namoonni hedduun sababa dhukkuba kaleen qabamanii irraan kan ka'e daandii gubbaa ba'anii yeroo kadhatan ni argina. Dhukkuba kaleen qabamnee rakkoo akkasii keessa seenuun dura Waaqayyo nu haa baraaru jechaa wantoota guguddoo 6 kalee keenya miidhan irraa armaan gadiin irraa of eeguu qabna. Warreen YouTube keenyaaf haaraa like, subscribe gochuu dagatina. Qabxiin dura yookiin tokkoffaa dhibee kaleen kan nutti dhufu yookiin immoo kan nu qabuu danda'u mana fincaanii yeroon deemuu dhiisuu. Kana jechuun yeroon fincaan nu qabu mana fincaanii deemuu dhiisuun yaada baay'ee hamaa fi dhukkuba kalee nu saaxilan keessaa isa tokko. Yeroo fincaanii gara kaleetti ol deemu baakteeriyoonni summiiwwan adda addaa maddisiisuudhaan gara qaama keenyaatti deebi'uudhaan infekshinii kalee geessisuudhaan kutaawwan ujummoo fincaanii garaagaraa irratti dhiibbaawwan gurguddoo uumuun dhukkuba kalee akka qabamnu nu saaxilu. Kanaafuu yeroo mana fincaanii deemuun fincaan keenya yeroo fincaa'uun fayyummaa kalee keenyaaf barbaachisaadha. Qabxiin lammaffaa bishaan gahaa dhuguu dhabuu. Namni yoo xiqqaate bishaan burcuqqoo 10 ol dhuguu qaba. Kun immoo xuraawaan kalee isaa keessatti immoo dafee yerootiin akka gara alaatti ba'uuf gochuuf nu gargaara. Namoonni hedduun keessumaa naannoo diilallaa yookiin qorraa jiraatan ho'inni qaama isaanii waan hin daballeef bishaan hedduminaan dhuguu yookaan hedduminaan hin dhugan. Kun immoo dhibee kaleef nu saaxila. Bishaan guyyaatti haga burcuqqoo 10 fi isaa ol dhuguun dhibee kalee kana ofirraa ittisuun ni danda'ama. Qabxii inni sadaffaan ammoo nyaata ashaboo hedduminaan qabu yookaan amoolee hedduminaan qabu soorachuudha. Guyyaatti ashaboo yookaan amoolee giraama 5.8 ol nyaachuun dhukkuba kaleef akka saaxilamnu nu godha. Nyaata mana keenya keessatti nyaannu keessatti ashaboo osoo itti hin baay'isin haala salphaa ta'een itti fayyadamuun kalee keenya dhukkuba irraa hambisuu ni dandeenya. Qabxiin arfaffaa immoo hedduminaan foon soorachuu. Nyaanni foon of keessaa qabu pirootinii hedduu waan of keessaa qabuuf yeroo sirna bullaa'insa soorataa enzaayimii amooniyaa waan maddisiisuuf enzaayimiin amooniyaa immoo kaleen keenya waan miidhuuf hojiin ala akka ta'u waan godhuuf yeroon foon nyaachuun kaleen keenya akka dadhabu godha. Warri adiin akkas jedhu. Foon hedduu walqixa miidhaa kalee
jedhanii mammaaku. Foon hedduminaan nyaachuun kalee keenya waan miidhuuf yeroo baay'ee kuduraa fi muduraa nyaachuun fayyummaa kalee keenyaaf murteessaadha. Qabxiin 5ffaan kaafiinii hedduminaan dhuguu. Kaafiiniin keemikaala dhugaatiiwwan lallaafaa bunaa fi shaayii keessatti argamuu fi qaama keenya dammaqsuuf hojiiwwan dalannu akka yeroon dalagnuuf kan nu gargaarudha. Kaafiiniin dhiibbaa dhiigaa dabaluu fi kaleen keenya akka dadhabu godha. Kanaaf haga kaafiinii fudhannu yookiin guyyaa guyyaatti fayyadamnu guyyaa guyyaan hir'isuun fayyummaa kalee keenyaaf murteessaadha. Qabxiin xumuraa yookiin 6ffaan yeroo yeroon mana yaalaa deemanii ilaalamuu dhiisuudha. Yeroo yeroon mana yaalaa deemanii ilaalamuu dhiisuun dhukkubni kamiyyuu akka nutti hin cimne yookaan sadarkaa irraa fayyamuu hin dandeenyerra akka hin geenyeef nu fayyada. Yeroo yeroon gara mana yaalaa deemnee ilaalamuun dhibee hundarraayyuu of ittisuun fayyaa haa taanu jedha. Qophii fayyaa keenya irraa wantoota gurguddoo 6 kalee keenya miidhan irratti qopheeffanne kanarraa asumarratti raawwachaa kanneen biroon torban aga walitti deebinu fayyaa ta'aa isiniin jechaa Waaqni dhibee kamirraa isin haa eegu.